baqate. Bineensi kun yoo laalan bareedinatti hin qabu. Qe'ee hunda tuttuqee arrabaatiin kallabu. Namni hunduun callise utuma arrabsamuu duudhaaf amantiin isaa utuu jalaa qeeqamu. Bineensa gatii hin qabne kan eenyuttuu hiixatu arraba isaa dheeressee gorora isaa haqatu. Isa jedhee dhaadatu sinittan ta'a mootii lafti kun naaf hin ta'u yaabbadheen ta'a qooxii jedhee mataa talba'ee isa wallaale likkii. Social mediaatti ba'uun itti fakkaannaan birkii utuu akkatti jiraatu gaaf tokko luma ka'ee leencota tuttuqeetu maqaa ija isaanii dha'e. Silas leenca ni beekna akkan ilaalle duuba eenyuunu hin sodaatu in lakkaa'ummaa hubaa. Yemmuu ija isaa tuqan leenci deemeerra bu'e bineensi inni silaa sun humni isaa ni go'e. Dafaatii naa birmadhaa jedhe ofitti gororaa yoo isin nan dhaqqabne leenca harkattan tortora bafattara wayyoo bafattara wayyoo nan du'e ka'e yaa waaqayyoo jedheetu lallabe ba'amlaak ba'allaa ofuma jala yaasaa fincaaniif bishaan qallaa nan dandeessan nan tuqtan jedhee dur iyyaa ture leencatu bira dhaqee wayyootiin isa fure akkas ta'e egaa kunoo bineensi miila lamaa ba'aati dubbadhaaka waganni isaa warraman seenaan isaa kanada bineensi warra wayyoo taragaan gaykaanis in ariifatin qayyoo. Akkamitti adda laata nu ummata muslimaa leencaa fi jaldoon yoomi walitti madaalama gaaddidduu keenya gadhaa warraftanis borumaa fagoo jirra gamniif gamanni numa sabaayyoo adda taane maqaa biyyi eeguudhaan murteeffanneerra. Dhumarratti rabaatii fi afaan keessan eeggadhaa wal qusanna har'aa fi dhumarratti hin jiru baraa qoosaan nu biraa Afrikaas ta'e Ameerikaa eessallee addunyaarra nurqaa ba'uun hin jiru beekkadhaa jala muraa. Walaloo koo har'aatiin asirrattan dhaabbadha yoon dogoggoreef immoo dhiifaman sin gaafadha. Maqaa koo yoo feetanis jaallee abbaa caaliiti walaleessituun talaa giiftii warra machaati. Salaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatu.